Ayee akkam jirtu nagaa fayyaa qabdu kabajamuuf jaallatamoo lamaan Oromoo maraaf. Ayee akkuma dhiyoo tanaallee sanii ibsuuf yaaletti miidiyaa irraalletti ololli guddaa tafarfamaa jira waa'ee kiyyaa ilaalchise. Diinni ammoo yeroo hedduu sodaa waraana bilisummaa Oromoo irra waan qabuuf jecha namni lubbuun jiranuu hin jiru du'ee jira jedhanii olol dhararraa toofuun waan beekamaa sun waan haaraa miti. Kan keessatti ammoo dhiyaadha seena ololli dharaa farfamuuyyuu malee dhugaan jirgaruu biliseen dootee jirtii jedhan suni tana hin doone nagaa fayyaa qaba. Qoraatti illee nan taraarre bag jiraattanii bag walumaan jiraanne ergaan gabaabaan ani sanii dabarsuu barbaadulleen yeroo hedduu diinni ajandaa hedduu uume assaayimentii uummataa kennaa oola. Assaayimentii diinni saniif dhiyeesse immoo yeroo hundaa qabattanii deemuun hin barbaachisu. Assaayimentii san fudhattanii nam gaafachaa ooluun fuul feesbuukis ta'ee karaa hamiinu. Kan wareegame sabaaf wareegame qabsoo falaa bahe wareegamaaf biyyaa bahe yoo wareegames biyyaa wareegame. Wareegamu isaa immoo ka itti ibsan har'aan guyyaan itti ibsanillee nasii miti har'aa mitiillee iddoon itti ibsanillee fuulee fi bii gubbaa miti. Kanaaf olol diina warri caqastan warri olol diinatiin burjaajoftan assaayimentii diinni isaan kenneen mataaf dhukkubsaa ooltan ofirra lakkisa saniin jechuu barbaada karaa gabaabaan asumaan. Kaan immoo ana qofaa yoo don taane qabsaa'ota hedduu ebeluun du'e ebeluu ajjeefame olol diiga qabsootan diiguuf godhame hedduu jira. Dheengaddi bilisee du'e jedhame torbee odoon guutin ammoo Jaal Gibbidaan du'e jira jedhanii olol akkasii fuul FB kanirraa deemaa ture. Wanti kun hundi waan diinni ololaaf godhu waan diinni tokkummaa qabsaa'ota diiguuf godhu akka waraana bilisummaa Oromoo kan uummata Oromoo hin jaalanne hin deeggarre. Kanaaf jecha olol diinni oofu ammoo gonkumaa dhaga'uu hin qabdan. Olola akka ololaatti hubattanii hojii keessan hin deemuu qabdanii jechuudha. Kanaaf kiyyaas dabalate kan namoota du'ee jira abaluun ijjeesee jira ebeluun ajjeefamee jira jedhanii warri ololoofu akka dhugaan ta'in asumirra dhibbirra dhibbaan mirkaneeffattanii olola akkasiitiif gurra keessan cifattanii deemuu qabdan irra haasee jechuudha. Gam kiyyaan kan isaaniidha. Haan ammoo warri odoo namni jiru abaluun du'e ebeluun du'e jettanii dibbe dhaanaa ooltan ololoofaa ooltan. Keessattuu taayee danda'a godin Boorana jaarsoo lamaan ani hin doone hin jiraarrallee agammoo san dachi kan irraan galiin hin duulle abdii qaba. Akkasii beeka. Akka ijoollee sossobdanii dhadhooftanii ofirra fisina. Agi san dachi kan irra galtaniitti agi bitamtootaaf jaldeemtonni ilmooleen taayeen dhal taayee danda'a Oromiyaa keessa biqilchuun agisii lafirra badduutti hin duusu abdii qaba waaqa wajjin. Tanaaf nam jiraan ijjeesina bagumsan ammoo waaqa hin ta'in osoo sila waaqa taate nam ijjeestani ilmoon namaatu dachitan irdiqqoo jira bagumsa waaqa taatan nam hin ijjeesin.
namni haqaaf deemu yoomiyyuu ni jiraata. Abdii qaba fuuldurri isaa ifaa jechuudha. Kanaaf olol keessaniif bakkaas yeroo isin qabnu. Yeroo ammoo liivii kana godhu waan isin hubachuu qabdani. Diinni ololeef osoo hin taane uummata keenya fayyaaleeyyii namoota qulqullicha jaalalaaf mararfannaa qabsoof qabsaa'oo taa qaban garuu ammoo hawaan siyaasaa gad fageennan hin beekne ha yeroo ebeluuyya du'ee jedhan rifatan qalbiin isaanii cabxu akka qalbiin isaanii hin cabneef akka rifaatuun diinni isin rifachiisuun onne keessa san baatuufi liivii kan taasisee jechuudha haasa xiqqaa kana. Malee on waraanni bilisummaa Oromoo liivii haasa'uuf dirqamaas hin qabnu yeroo illee itti hin qabnu. Kan nuti amannu hojii malee oduu waan hin ta'iniif. Kanaaf baay'ee san jaaladhaa baay'ee san dinqisiifadhaa illee uummata Oromoo cuftiinu akkasumas jaalattootaa fi kuma gurkeessa akka isaan hin sochoone namoota ammoo FB hin ilaalle uummata keenya jaalalaa fi dinqisiifannaa WBO qaban ha yeroo ebeluuyya du'ee jedhan rifatan amtuun itti dhagaa warroota akkasii akka biraan dhaamsa hannaa geettan. Yaada gaafii hubannaa waan irra qabdani karaa keessoo FB kiyyaalleen koomenti irraattis taanani na gaafachuu ni dandeessa. Baay'ee san jaaladhaa baay'ee san dinqisiifadhaa. Qabsaa yeroo kamiyyuu halkanis ta'e guyyaa hojiif deema hojiif dhaabbata. Kaayyoo isaatiif halkan guyyaa osoo dadhabin jedhin olejjaa oolaa bula. Kanaaf liiviin kun haasan kun jiraachuu kiyya amantanii jirtanii jedhe amana. Akka nagaa fayyaa sanii qabullee guutumaan guututti warri WBO deeggartan kan WBO jaalataniif dinqisiifattan argaa jirtan jedhe amana. Kan FB kan laalaa hin jirrellee biraan naagaa. Haasawaa higgar xumuraa deemaa jira. Gar hojii isaniif jecha raasaa baheefitti gar hojii qabsootitti gar sochiitti yaad deemuufi haasawaa higgar goolabiitii godhaa jira. Dogoggoree haasa liivii kanarraa tuumoo jiraatellee naaf oolcha. Muuxannoos ta'ee dirqama liiviin haasawuu waan hin qabneefi jirra jechumaaf. Kanaaf naa jiraadhaa baay'ee san jaaladhaa baay'ee san dinqisiifadhaa yoomiyyuu waliin jirra. Taayee dandaa godin Boorana kanammoo ilmoolee taayee dandaa jaarsoo alaafee guyyootiif jaarsoo anna dhaamsa kan biraan naagaa. Agi san dachi irraan galin han dachi tan irraan galu. Agi warri uummata keenya nyaate fixu. Warri uummata keenya nyaate mataa manyeessa garaa qabu. Hamataa manyee uummata keenyatiin gara baas. Hayyeessa fiyyeetti gara baas. Agi warri gara dhibbee hundachi kan irra galuutti ani hin du'u. Sobaan dhadhooftanii of irra fisina. Duutee jettanii kun okaayee jira. Qophaata ta'a. Olol hin fakkaan. Olol deeggartootuma keessan biraalletti ulfinni san dhoowwu fudhatami san dhoowwu osoo fubaattani gaarii jedhee yaada. Ololli sobaa eenyuufiyyuu hojii hin milkeessu.
ololtootaaf jaldeemtoota hundaaf gana garaan isan gubata gana osoo san duhe innimtanu isanummaan dachi kanirra dhumattani lafti taabba dhugaaf abbaa qataati jechuudha. Jiraadhaa baay'ee san jaaladhaa haasawaa hiyyi xumuradhee jira. Ayyaanni bilisummaa wannoo agarsiisu. WBO yoomiifuu irree fi gachaan keessanii abdadhaa itti. Jiraadhaa baay'ee san jaaladhaa. Halkan gaarii.